السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا أفجالتمتوتا إلمان أورومو الدنيا مرة ترجمتنو كان أفان أورومو أجيسن ورماتي كوتاتن نجاني سنين فبايا سنين جدا إجا حرة أودي فنو أدى راقبت ديتن كان نفي وامبايتو ردبتا مجتشو دا واهي إجتي قبي جت بالسجن نسيفتشي واهي لولا جالموي أف جالمروتو ولا ليس قالي إجتي ولي قباس جت رتدبنا لما فارت مو أمبس إجتي جوانو كمان جرا جتشو رسول ربيع كيسا ورا إجولين وقول ورانا سنة سبب مالتي وقول ورانا دي akkamitti wal waraana kan jedhu suuqa qabee jira sanarraa isin dubbanna ijoolleen suuda arabiyaa warra qabamanii mana hidhaa keessa jiranuufis ajandaan keenya maal ta'uu qaba tiiktookii irratti akka godhaa jirra kan jedhu irraayis waan dubbannuu qabna jechuudha kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan oromoo egaa akkuma beekamu guyyaa lamman kana ajandaa adda addaa waan baay'ee jira garuu kan kaleessaa kun hedduu tokko biltsiginnaan ajandaa jabaa godhattee waba xiqqoo tokko jechuudha gadi miidiyaa kanarraa fiigaa jirtu waan tokko gochuu dandeessu dhugaan isinitti himaa biltsiginnaan waan mati xiqqoo kana jira gammachiisaa waan woboo wallole yookiin diigame itti fakkaatee gammaduu dandeessu waan tokko jala burree isinitti himnaa nuti kaayyoo jala deemna malee nama dhuunfaa jala deemina jaalmarroon jedhe bara nama dhuunfaa jala deemin kaayyoo jala deemi malee jaalmarrootu kaayyoo gane jettee kaayyoo ganin yoo jaalmarroon kaayyoo gane ati kaayyoo ganinii woboo jechuu yookiin waraan adda bilisummaa oromoo kaayyoodha malee nama dhuunfaa jala hiriiru gaafa jaalmarroon du'eera jettu sana oo maaliif dhaabbachuu didee jaalmarroon du'eera jettanii warra akka taa'ee danda'a akka hayluu addunyaa akka hangaasaa ibrahim gabbaatanii iyyaa turtan har'a gaafa ajandaa kana argattanu maaliif jaalmarroon akkana jedhe ture jaalmarroo isa du'e isa sin ajjeeftan sana ka'e oromoo diiguudhaan wanti isin hin hojjenne jiru waraanni adda bilisummaa oromoo amma ofii isaarra darbe oromoodhaaf wabii ta'uu dhiisee diinatti yaaddoo guddaa ta'uu jalqabee jira yeroo kana jarri diinni awwaata kun xiinxala akka kootitti sagaleen ba'e kun yookiin nama lolarra jiru jaalmooyin kun yookiin akkuma jedhamu wanti jedhamaaru kun dhugaa yoo ta'e otoo hin beekin waan tokko gochuu danda'a namni yookiin immoo bilbilli isaa jalaa badee jennaan diinni argattee wanta kana argattee ittiin ajandaa godhachuu dandeessi malee jaalmooyin fedhii isaatiin sagalee jaalmarroo waraabe otuma gadhiise wantachi keessatti badaa wahii an dhaggeeffadhe tokko hin jiru. jarumatu waliin haasaa jaalmoo'ii wanti inni jaalmarroo jala deebisee dubbii hamaa wayitti dubbatu hin jiru jaalmarroon jaalmoo'ii gorsa akkuma ajajaan tini isaa gorsu jaalmarroonis gorsa kennaafi ture akkana waan isi jaaladhuufi ati nama akko keessaa nama an qaba jedhu nama jabaadha wanta amma ati godhaa jirtu kun sirrii miti an akka ajajattatu hin taane akka hiriyaatti si gorsa kan jedhu gorsa bareedaa laateef gorsi bareedaan kun sirriidha woboodhaa fi maaltu beekun iccitii maalite otuma iccitii woboo siichi gabba'e siichi dandeessanii woboo dhaabuu fi iccitii gaafa namichi keenya intini irraa gale sun maqaan isaa maali mena barreessaa bannaa taachuu koomentii jalatti gaafa namichi keenya irraa galu sun maqaan isaa naan galu yeroo baay'ee ajajaa waraanaa karaa intini kaabaa kana maqaan isaa maali keenya irraa kan gale sun amma qulfiin makiinaa kennameefi jennaan gaafasis bakka woboon diigamtee jirti woboon akkana taatee jirti hangaasaan taayye kurree jabaa wayirra turtan woboon diigamteetti kunoo namni ajajaan jaraayyuu galuu jalqabee jira dhugaa isiniin jedhu har'ammoo gaafa jarri kokkeessi qabanii oromiyaa guutuu bilisa baasuu jalqabanu maal jechuuf deemtu jarri fagaatanii jiru waca biltsiginnaanii miidiyaa irratti wacituu siichi woboo dhaabnaa oromiyaan abdii wobootiin jiraataa raayyaa ittisa oromoo jechuun woboodha woboko woboo mataatu taa zarbitu goota woboko woboo mataa goota egaa oromoo kiyya waahii waca biltsiginnaa kana ajandaa godhachuudhaaf otoo hin taane deebii isiniif kennuuf wanti wal lolames hin jiru iccitiin biltsiginnaan arganneerra jettu hin jiru sagalee daqiiqaa meeqaa wahii kanuma jaalmarroon jaalmoo'ii gorsuu itti akkuma nama alaqaa tokkotti boos alaqaan tokko itti isaan gorsa jechuudha nama ofii ajajaadha jaalmarroon kanaa nama gaariidha akkanatti haasa'e akkanatti adsi wajjiniin amallinni ittiin ijoollee gorsuu iyyuu barra jaalmarroon hin jiru dubbii dhugaa dubbachuuf egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan oromoo waan kana ajandaa gootanii maaloodha jettanii biltsiginnaa waan siin barbaadde sana galmaan gahuu dhiisaa woboo jabeessaa waan barbaadne bira dhaabbannee woboo keenya jabeeffannee oromiyaa bilisa baafachuudha malee hoolala biltsiginnaan fudhattee asiifachii fiigdu dhageenya taanaan injifatamneerraa jechuudha
injifatamuu hin qabnu Oromoo dammaqi akka hin injifatamneef dammaqi niqaa መንቃት አለብኝ ከባድ ነው ይላሉ ዶክተር አብዱሴ ወቦ ማዛጎታ እነርገቱቱታ እጋ ከነታን ሱዳን መዋኔ እጆሌ ሱዳን አቢያ ወረወል ወራነን ጀነን ማልቱ ወል ወራኔ ሆላኖ ላጉርጉረቴ ብያ ባቴ ዮ በርባደ ሁዱረ ወል ወራንቲ ዮ በርባደ ዋወልት ጎት ባየ ከሰ መስኪን ድገሩ እጆሌ ጅማቲ ፋደርጌቱ የከነ ወል ገደ ጅመቱ ዩ ሀረርጌ ኖ gantu namni lama namni buuti lama harargees bakka buutu jimmaanis bakka buutu dhugaa dubbachuuf lolli kun lola gandummaati miti lola nama dhuunfaatu wal lole baay'ee keessan taayiktook irratti abdusi maaliif wanta kanarraan dubbattu waan ijoollee suuda arabiyaa keessatti wal goote jimmanii farar no dubbadheera kaleessa feesbuukii koo kaleessaa yoo dhaggeeffataniitu ta'e laayivii doktor abdusee jedha abdusee sarbiyaa jedhaatii dhaqaas feesbuukii koo laala dhaqaatii laala dubbadheetin jira namni lama yookiin namni tokko ganda bakka buunu nuti bakka buufanne dhaqi aragee ummata jaalala ummata fikriidhaan wajjin jiraannu dhaqi walluuloon hin jennu nuti maaf wallolaan harargeen andu'iif qaama keenya akkamitti wallollaan nuti harargeedhaan jimma wallollees hin beeknu taarikiidhaafis walin lollu nuti jaalalaan wajjin jiraanna malee kanaafuu nama dhuunfaa sana yoo barbaadan waan barbaadan itti godha yoo barbaadanis immoo walitti araarsa خلاص علق دوبته بر مال جيمبا فلارك جتني سبب نبني توكو جيمبا بوتي توكو جولي مسكين ارغي ولولي دي اكا توكو تري ول غوريم عبد السيد جولي هررغيتي ولولي اكنا تا اجتني جولي هررغي عرب سي كنا تا اجتني يو برباد هدو جرا كيتا ورانا نما دوم فادي شمرني جدي نما ولول وراني شمرني جدي نما دري ول غوري اجندا غدتني تو هناسينا يو شيبي ركون اجندا غدتني دبچودو شيبي غدا كن akkuma gaafa abdishaanis shurrubbeen suuda arabiyaa keessatti gurrirraa muramuu barbaadamu nama dhuunfaa tokko yoo barbaadan gurrirraa muraa yoo barbaadan qunxurroo jaraarraa muraa jedhaa turre san an nama dhuunfaatiif xabaqaa ta'ee jimmaadha harargeedha jedhee dubbachuuf darajaa koo gadi buusuu jechuudha an darajaa koo gadi buusu darajaa ofii gadi buusuun idabbiraal darajaa ofii gadi buusuun idabbiraal darajaa ofii gadi buusuun idabbiraal woboo mataatu taa kana labuudhuma akka dhuftanii koomentii jalatti abdusse irraa dubbadhu ka waa'ee walloliisa ijoollee suuda arabiyaa maalli irra warra suuda arabiyaa mana hidhaa keessatti rakkataaranu kan akka dheeggadda hidhaman akka jarri baanu sagalee taafi tiiktook irratti sagalee taafi jara naawii xaayiroo ijoollee baay'eetu dhaman ijoollee qaqqaaliin oromoo sagalee taa turan ijoollee mana hidhaatiif illee sagalee taa turan akkasi nagaan isiniif baay'atu laayik sabskiraayib gochuudhaan hordofaa galatooma